بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. درسين كأنك تقدمي في سديسو ويسير رسول ربي عليه الصلاة والسلام لالتسيه قريش يرو لولا بدريسان ركون غوردون إسان تكا أنسيهتين إسان مدته akka badaarifatan nama isaanii ka kabajaa qabu keessaa namni hafe Abu Sufyaan maanguddoon isaanii beekamtuun jajjabduun hunduu lola san keessa hobbaate. Abi Sufyaan ka geejiba daldalaa kaaniin deemu sababaasaan rabbi isa baase. Yeroo rakkoon tun isa geettee Qureesh dhumtee dhagaye kakate akka niitii ifii wajjiin hin rafne haga Muhammaditti duulee Makkaa keessa dhawutti kakuu humna isaatii olii kakate. Kakuu humna isaatii olii kakate. Eega kakatee booda fa arge akka kakuun humna isaatii ol taate. Kakatee dubbii dabartee maal tahare rakkoo dhufte. Maal murteeffate dura Qureesh wali qabee waan jedhe rakkoo nu qabatte agisiin geettuun gartanii beekan keenna hayyuun keenna hobbahe maqaan keenna bade kabajaan keenna ka duraan araba keessatti nu qabnu diigate eeganaa gosti xixiqqoon hunduu nutti duultee nu dhayuun saalfattu kanaafuu kabajaa teenna deeffatuu qabnaa jedheen Qureeshin. Hayyee dura taa'aa keenne si godhanne ati nu deebisi jedhaniin. Eega dura taa'a keessan na godhattan waa takka na hayyamaa jedhe. Geejjiba daldalaa ka amma an Shaamirraa fide kana geejjiba guddaa inni gaala 1,000 ka fa'aa qabu, kormaa gaala 1,000 ka fa'aa qabu, horiin isa keessa jiru gara diinaara dahabaa 50,000tti hasabamu. Waan jedhe geejjiba kana akkuma inni jiruun daldala kana gaala kanaaf meeshaa irra jiru wajjiin naa kennaa jedhe. Namni hunduu waan keessaa qabdan dhiisaa jedhe. Eenyuuf dhiifna? Lolaaf qopheessina. Waraanan ijaaranna lolaaf qopheessina haala'oon baana jedhe. Dhiiga nama keenna ka Badri jigeetiin deeffanna jedhe. Qureesh guutuun hayyee jedhanii dhiisaniif geejjiba guutuu. Gaala 1,000 achi argate jechuudha waraanaaf. Mallaqa guddaa sanis argate. Mallaqa saniin seefii bituu, waraana bituu, waraana qopheessuu, waraana leenjisuu sanitti gore. Amma rakkoon isa mudate. Waraana kana qopheessuun yeroo barbaachifti, ji'a hedduu barbaachifti. Ammatti namaan qophaa'e waraanni. Inni kakatee haga duulutti haadha mana kiyyaa wajjin irra fuudhe. Amma maal tahare? Maal jedhe amma? Waraana gabaabaa isaa fudhatee Madiinatti duule. Madiinatti waraana xiqqaa tokko fudhatee ifumaa Madiinatti duule. Nama 200 ka yaabbatu. Waraana 200 waraana bareedaa gabaabaa hundi isaatu yaabbata. Namni miilan deemu hin jiru, baqatee waa jalaa bahuu danda'a, ari'ee dhaqqabuu danda'a jechuudha. Waraana 200 fudhatee Madiinatti duule. Duule isaa kana namuu hin dhageenye, warrummaan Qureesh jiruyyuu hin dhageenye. Dooyeen Rasuula Rabbii alayhi salaatu wasalaam ta Makkaa jirtu hin dhageenye waan kana. Osoo namuu hin dhagayin akkuma nama dooyaa deemuu deemeetuma 200 cumaan duula godheetuun fuuldura qajeeleen. San dhufee halkan Madiinaa dhufe. Yeroo Madiinaa dhufe ganda Yahudaa ganda sani qajeele. Dura taa'an Yahudaa yeroo san Sallaam ibn Abi Mishkam jedhama. Sallaam ibn Mishkam kanatti dhaqee inni itti gaafatamaa warra Nadiirii isa kanatti himee kun keessumooma fuudhee nyaachisee obaasee waa'ee muslimaa kanarraa akka qubsuma isaanii eessa jiranii eessa bulanii warri waliin qubataa wal beekaa itti himee akkasitti qarqaaree
halkanuma san moggaa madiinaa dhufanii oorruu madiinaa keessa nama lama ka oorruu keessa bule achi dhufanii ajjeesanii waa horii xiqqaa tokko oofatanii baqatan. iyyanti yoosuma rasuula rabbitti dhufte halkanuma saniin alayhi salaatu wassalaam. rasuulli rabbii gaa yeroo namaan kennan isaan xabi'aan isaanii wanni lolaa kun qophii guddoo ati nama tokko ka daftee socho'uu dandeettu furga'uu dandeettu ta'uu qabda. rasuulli rabbi akkas ta'e waraanni isaanii akkas ture. yoosuma faana qajeelchan rasuulli naman ergine ifumaa bahan waraana achii ari'an. waraanni kun ka achii jalaa baqate osoo ari'an biyyaa badan dhaqqabuu hin dandeenye. hundi isaaniitu yaabbatanii dhaqqabuu hin dandeenye. garuu baqatanii waan qaban sinqii duraan deemmataniin hundaa jigsan lafatti bachoo hedduu jigsan. sahaaban waan biraa dhabanii rasuulaa fi sahaaban alayhi salaatu wassalaam bachoo isaan jigsan tana lafaa guurratanii deebi'an. lolli sun saniif lola bachoo jedhamtu ghazwatu sawiiq jedhamti seenaa gubbatti lola bachoo jedhamtu. lola bachoo dhageette duula gabaabaa abi sufyaan dhufee ummanni qureesh madiinaa diqqoo moggarra nama lama ajjeesee baqate san hayni kun argamte rasuulli rabbii nagaan osoo lolli hin argamin deebi'an. yeroo rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam deebi'an ammallee dooyan rasuula rabbii oduu biraatiin itti dhufte. gosti biroo ammallee banii thaclabaa jedhamti duula rasuulatti bahuuf qophaa'uu jirtii dhagayan. yoos rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam haga isaan qophaa'anii waraana fi ijaaratanii duula bahanii as ta'aniin eegan. yoosuma waraana fudhatanii waraana rasuulli fuudhee deemuun yeroo sanitti ka irri guddaa gaafsan bahe nama 450 bahe. ka badriitu nama 300 kana irri guddaa hundarra jechuudha. nama 450 fudhatanii rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam duula bahan. duula osoo deeman duula bahanii duula osoo deeman yeroo achitti kalaayan nama tokko ka warra baadi'aa qaban sahaaban jubaar ibnu abi thaclabaa jedhama. jubaarii kana qabanii rasuula rabbitti fidan. jubaarii kana rasuula rabbii amantii islaamatti yaame amantii islaamaa qabate islaame. islaamnaan waan waa'ee gosa isaa tana akka gaariitti rasuula rabbiitii hime. eessa qubatanii eessa jiranii maal keessa jiranii akkami jiranii qajeelatti himeef rasuula rabbiiti. yoos rasuuli rabbii nama kana bilaalitti kennee amantii barsiisi jedheeni waraana dooyaa ka lafa garsiisu karaa garsiisu godhatanii duulli fuulduratti deemi. gosa san ka homaa quban qabne naannoo wadhakkaa isaanii dhii amar jedham lafa maqaanii waraana muslimaa ka dhii amar baheetuma dhaabatu argan. yoos namuu gara jiruun addumaan fuuldura baqate. gosti tun gosa banii thaclabaa jedhamti gosa guddoo. ammoo namni tokko ka lolaan qophaa'in waraanni 450 dhufee sikeeyyoo seene eegasi akka lolaan hin qabu namni jalaa baqatan. jalaa baqannaan ji'a tokko guutuu rasuulli rabbi achi ta'an. ji'a safar guutuu achi turan. maal godhan ummata baadi'aa ka naannoo san jiru gosoota achi kalooytu hunduu oduun tun hageettuu barbaadan. akka madiinaa namni itti duuluu danda'u hin jirre. madiina yoo atiin duulaa qofaa haasoyte dhuftee bakkati jirtu si dhoofti tana barsiisan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam. ji'a tokko achi turanii ji'a saniin booda deebi'an rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam. waa lama dubbanne amma lola abii sufyaan dhufe kaan dubbanne duula rasuuli rabbii bahe kaan kanas dubbanne.
kanaan booda maaltu argame duulli boodaa kun ghazwatu dhii amar jedhamti bakka rasuulli qubate ji'a tokko ture san maqaan isii dhii amar jedhamti maqaa sanii yaamama duulli kun kanaan booda ikhwaani wanni argame nama tokkottu jira namoonni bifa kanaa kun hedduu nama amantii islaamaa tana miidhuuf maqaa balleessuuf arrabsuuf qophaa'ee irratti hojjete nama akkanaa kana jira namoonni akkanaa kun baay'ee silaahi tokko ka keessaa quba dheerate ta'e tokko jira ka yeroo hunda wallisa geerara wallisaa akka zamana keenyaa kanaa wallisaan afaan arabaa keessa wallisaa yoo jedhan nama waan hikmaa haasa'u nama akka fakkeenyaaf akka warra miidiyaa kana fakkeenyaaf akka nama amma joonaala barreessu takka akka waan nama reediyoo dubbatu takka televizyiinii irratti waa ibsuu kana warroota akkanaa kana warroota ummanni caqafatu isaan waa namatti himan namni kun nama dureessa beekama maqaan isaa Ka'ab ibn Ashraf jedhama Ka'ab ibn Ashrafiin kun warra Madiinaati Yahudaa inni dhaloota illee waa Yahudaa miti abbaa isattu Araba gosa Xayyii jedhamtu tana dhiiga seenee nama ajjeesee gosa fii keessaa baqatee Yahudatti gale Madiinaa dhufee Yahudatti gale gosa Madiinaa ta Yahudaa ta Madiinaa qubattu Banii Nadiir ta jedhamtu tana sanittiif kenne galtee taanaan intala Yahudaa fuudhe gurbaa kana dhalteef Ka'abii kana dhalteef haati isaa Yahudaa abbaan isaa Araba jechuudha inni duuba akkuma Yahudatti ilaalama abbaan isaatu kennatee osoo jiru Yahudaa tahee gurbaan egaa silaa achuma dhalateeyyuu gurbaan kun egaa hakiima beekamaa dubbataa nama wallisaa guddaa nama geeraraa guddaa nama ummanni caqafatu tokko nama horii guddaa illee qabu nama kanattu waan qabu hundayyuu miidhaa islaamaa irratti bobbaase humna fiitiif walleessaa waliigalteen ammoo nabii Muhammad alayhi salaatu wasalaam isaa fi gosa sallee wajjiin qabu akka namni tokkollee rakkoo tokkorratti hin hojjenne akka namni tokko miine akka namni tokko Qureesh wajjiin hin gammanne Qureesh wajjiin hin dhaabanne Qureesh hin qarqaarre kanarratti walii galan gaaf dhufe rasuulli dhufan sanirra walii galan jenne namtichi kun yeroo Qureesh cabxe dubbii tanarraa rifatee asii deemee Makkaa gale Makkaa taa'ee halkanii guyyaa nama achi du'e san tokkoon faarsee booya yeroo ummanni waliin taa'ee booyu ka'a haaloo bahaa jedhaan nabi Muhammad arrabse sahaabaa arrabse laafinna isaanii hime jabeenya Qureesh hime namoota Qureesh ka achi du'e san tokkoon faarsa dubbiin tun guddoo rasuula rabbii dhibde ummanni zamana sanii sun akka amma namni zamana keenyaa kun televizyiinii caqafatee wanni televizyiinii jedhe tun nama jirjiirtu kana warri wallisu kun wanni isaan jedhan nama jirjiirti zamana san jechi tokko inni ummata kee dhaabatee wallise namuu jecha kana sammuu qabatee deemee odeessaa deema wanni inni Makkatti dalage yoo suma Madiinaa dhufti oduun sun san rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam namoota waan kanaaf qopheeffatan rasuulli rabbi hedduu qaban waa'ee miidiyaa kanaaf qopheeffatan hedduu qaban rasuulli rabbi tokkoffaan isaanii Hassaan bin Thaabit namtichi kanaaf Hassaan qopheessan rasuulli waan inni jedhe hundayyuu deebii Hassaantu kenna san qofaan eegne rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam rabbii fi kadhatanii bakki inni qubate hundayyuu rabbiin beeksise mana abaluu qubate nama keessummooma fuudhee mana abaluu qubate yeroo inni mana abaluu sanii qubate Hassaan abaluu san rasuulli rabbiitti hima niitii isaa ijoollee isaa warra marayyuu qajeelatti himee fi Hassaan qajeelatti ganda san hundaa arrabsa warri inni duraa qubate dhiirsaa niitii ganda hundaa arrabse Hassaan niitiin arrabfamee dhageennan namticha narraa baasetteen dhiirsan mana sanii bahee keessummooma ganda biraa qubate ammallee ganda sanis Hassaan akkasumatti arrabse haga oofu jedhan
namni isa keessummooma fuudhu tokkolleen dhabameedha namuu sodaate namuu arrafamuu hin barbaadu dubartiin martuu narraa dhiisittee mana kee narraan fidini dhiirsan uummanni jaalata ammoon sodaata eenyu sodaata Hassaan sodaata sahaabtichi kanattu deebii kennaaf mana isa keessummooma fuudhe hundaa waliin arrabsa isa wajjin arrabsa akkasitti rasuula qiyaasa malee miidhe namtichi kun amantii tana arrabsee qiyaasa malee rabbi arrabsee rasuula rabbi arrabsee sahaaba arrabsee amantii islaama arrabse san egaa rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam as deebi'e namtichi kun amma booya fixatee madiinat deebi'e balleessan isaa balleessaa xiqqoo taate balleessaa isaa keessaa takkittiin lubbuu nama ajjeefti maal godha rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam amma dubbii addaan baasan banii qureydaa banii qaynuqaa jenne gaaf isaan namticha muslimaa ajjeesan gosa hundatti duule rasuulli kana ammoo gosa hundatti duuluun barbaanne rasuuli rabbi san maaliif gosa hundatti duule gosti hunduu nama muslimaa san irratti qabsooftee ajjeefte namuu walirraan dhoowwine diinun malleen labsan rasuulalleen yoo nu wallolte haga akka nu jaboo ta'an nu garta jedhanii itti dhaadatan kanaaf isaan hundatti duule baniin ammoo nadiir akkasii miti gaafa baniin qaynuqaa cabxee argan dhufanii rasuula rabbitti kootta waliigaltee teenata duraanii san haara'umsinaa jedhanii haara'umsan nagaya barbaanne jedhaniin namtichi isaanirraa tahe tokko ammoo akkana nama arrabsu jira kacbiin kun rasuulli gaama alayhi salaatu wasallam addaan baasuu qaban balleessaa isa kanaatiin gosa guutuu balleessuu hin qaban kanaafuu maal godha rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam isuma kana qofaa adabu yeroo duraatiif ammasu akkamitti nama tokko qofaa adabdaati inni kun harkan kee keessa hin jiru dureessa beekama qabaataa guddaa yahudan harkasaa kee jirti balleessaa ka balleessa ammoo isuma ka waa arrabsu re'isa maal godha rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam kabar qureesh gaafattee numoo muhammadtu karaa dhugarra jiraa ati nama amantii beeku ati nama yahudaati amantii rabbiin beektaa tawraat qaraatee jirtaa nuuf muslima eenyuttu karaa dhugarra jiraa eenyu jannata dhaqaa eenyu azaaba dhaqa innaan isintu jannata dhaqaa inni azaaba deema jedheen كربين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا كربين جل اسم إسحاق إخواني دوبا يرون سديبه يرون سنما يرو رسول دولا راغالي دولا كان جاء تكتوريا تشيرا ديبه إنمي يرو وران كن دولا راديبه إن اللي مكة بويا في تتدفه يرو كان الصحابة ولي يعمل رسول ربي لما هاقو تكون يتشا توكو جدن ملي كعب ابن الأشرف أبو إنو كعب ابن الأشرف كنا إنو نائف كابا إسا كنا إنو إسا كنا نراك أبا جد فإنه آذى الله ورسوله ربي في الرسول إسا أذاقو دي إنو إسا كنا نادن دا يجد رسولنا ما تبين كانت بجبدو fedhii abbarraa dhufuu barbaachifti nama tokko deemtee ta'e jeesuun hojii xiqqoo miti duula waliin ati bahuun laaftu qofaan ta'e baatee ammoo nama dhaqxee ajjeeftee deebi'uun dubbii xiqqoo miti san ta'uuf ammoo fedhii kan keetiin ta'uu si barbaachisa namni si dirquu miti rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam sila abalu lamaan keessan deema ajjeessaa deebi'aa jechuun hin danda'an rasuulli hin barbaanne ammoo akkas mirga kennuuf barbaade aboo eenyutu rabbiif jedhe nama kana nurraa qaba jedhe jennaan namni tokko lafaa ol ka'e muhammad ibnu maslamaa jedhama kabirat ammallee ol ka'e abbaad ibnu bushrii jedhama kabirat ol ka'e ammallee abuu naa'ilaa jedhama kabirat ol ka'e haaris ibnu ows jedhama dhiba duban ammallee ka'e abuu cays ibnu jabar jedhama jarri hangni kun lafaa ka'anii yaa rasuula rabbii nu shanaan keenattu
nama kana sirraa ajjeesa jedhanii rasuulli maal jedhan alayhi salaatu wasalaam qophaayaa jedheen egaa dura taa'an keessan muhammad ibnu maslamaa kana dura taa'a isaanii godhan dura taa'a isaanii muhammad ibnu maslamaa kana godhanii saganteeffadhaa jedhanii muhammad ibnu maslamaa kana maal jedhan jara taanin na eegaa jedhanis anattu waan kana barbaada halkan sadi sagantu kana taa'ee baasedhan muhammad akkamiin nama kana dhaqee ajjeessaa namni kun nama qabaata nama namni hagam isa eegu akkamiin nama kana dhaqee ajjeesuu dandaya sagantaa baase sagantaa baasee rasuula rabbiitti dhufe yaa rasuula rabbi dhara wahii isinirra kaayaa naa hayyamaa jedheen jechuun waan isiniin hin malle isinirraa hima dhaqeeti naa hayyamaa innaan isinii hayyame jedheen ammoo sacad ibnu mucaadi dhaqii mari'adhuun jedheen osoo hujirran oolchine dura achii ka'ee sacadi dhaqee mari'ateeni sagantaa waliin baasanii eega baasanii maal godhe nama tokko jara shanaan keessaa tokko fudhatee itti dhaqe tokkichi inni fudhate kun kam abuu naa'ilaa kana amoon akki dubbiin jirtu muhammad bin maslamaa kanaaf namtichi kun saahiba hariya dur osoo muslimatiin dura hariyaa turan abuu naa'ilaa kanaaf namticha ajjeesaa deeman kun obboloowwan haadha tokko harma tokko waliin hodhan abuu naa'ilaa muslimaa kanaaf namtichi kaafira ka'ab bin ashrafiin kun obboleeyyan walumaa akkam harma tokko hodhan waliin guddoo walit dhihaatan jechuu jarri tun lachuu nama kanaan fira walit dhihaatan nama yeroo fedhen mana isaa dhaquu danda'u nama yeroo fedhetti isa bira dhaqee haasa'uu danda'u warri rabbiif kenne kun warra akkanaati warra bilaashaa warra hin beeknee miti jara taan ammoo jarri sadeentuun nama akkanaatii miti sadeentaan firaa dhiisanii lamaan isaanii deemanii bira dhaqan maal jedhaniin dhaqaniituma salaamaniif irraa haasawa walumaa maal jedhe nama muhammad yaa aboo ka'ab jedheen rakkannee jirra jiruun nutti hadhooyte namtichi nu dhufe kun nu miidhee jira bu'aa tokkollee nuun buufne rakkannee halkanii guyyaa sadaquma kennaa nuun jedha waan qabnu hundaa fixannee ummata hiyyeessa waan qabne achirraa aalamarraa walin yaame dhihana nyaachisaa obaasaa nuun jedhee waan qabnu hundaa fixannee miidhamnee jedhen jennaan namtichi gammadee lafa utaale kana kunoo amma sinii galte jedhen dubbiin yoom gartan jedhen eeganaa gubatuu jiraattan womaan garre waan guddoon garre gubatuu jiraattan jedhen eegana tanaafuu gaaf duraatuu beeknee nu jalaa hafne amma sinii galte jalaa deebi'a jedhee nama inni hiree argatee miti namoonni isa taslame moo jalaa dacha inni barbaadu hujin isa guddoon takka hujira oolte baraamu gammade qiyaasa malee gammannaan maal jedhee nama aboo dubbiin nu galte garuuree nama guddaa amma nu hin ijoollee miti eega waan tokko jala deemne ammallee kalee jala deemne ammallee ardharraa deebi'u nu jabaatti mee ima obsine haga dubbiin ifiinuu addaan baati innuu nama gargaaruun fakkaatu haga dubbiin addaan baatu mee ima obsina diqqo sanumaaf teenne malee silaa waan bira teennu hin qabnu jedhanii garuu amma waan isin dhufneef waan qabnu nu harkaa fixate halkanii guyyaa sadaqoma nu gaafata waan nyaanu dhabne dhihana liqii nuu kenni jedhe oorun teessanoo isin hin baane maal jennaan teenne maal miskiina nu jalaa nyaatee kun sadaqaa isaati kun miskiina nu harkaa dabarsanii maaltu nu hafeedhe taa'ee diqqo maal jedhe hayya isinii kenna waa hagam ga'uu barbaadan jennaan hagana barbaanne jedhanii isinii kennaa garuu
qabdiina qabsiisaa jedhen oggochaan akka hin jedhen qabdiina qabsiisa waan akkasin horii kana naa deebiftani gad liqii tana waan na beeksisu naa kennaa qabeef biratti gaaf isin horii kii naa deebiftan isin deebisaa jedhen gaarii maal sii kennin ennaan dubartii teessan nak kennaa jedhen namatu waan aadaa ummata kee jirtuu miti dubartiin teen akka kennaan maal indallanni kuni dubbii wahiif deemaa miti aboma akkasitti jedhen ati namni araba keessaa sirra bareedu tokkolleen hin jiru nama dubartii yoo garte akkanaanuu jaalattu akkami dubartii teenna si kennine si bira galchina waan malaati jedhen sun tullee nama cinaan isa faarsu gammade dhugaa teessan akkasuma bareedanii jedhe hayaga ijoollee teessan akka kennaa jedhen abo ijoolleen teenna eger maqabbada ilma sababaa midhaaniitiif oggochaa kenname jedhama qabdii qabsiifame jedhaman maqaa isaanii bada ijoollee teenna si kennuu hin dandeenyu garuu meeshaa keenna kan lolaa seefii teenna kana si kenninaa itti hajamnaan beekta garuu kana si bira keennee gaaf midhaan kee liqii sii baafne sirraa deeffanna jedhe gaarii jedhe kunis dubbatee abunaa ilan obboleessa illeen dubbateetuma jecha kana fakkaatuma dubbate innilleen jecha kanuma fakkaatu dubbate innilleen hagana jedhanii ballama qabatan amma maal godhan amma maal jedhaniin namni rakkoo akkanaa kana qabu nu qofaa miti nama hedduu jira namoota kanallee fuunee nulleen seefii teene siffinnee si bira keennee midhaan kana sirraa fa'annaa midhaan nu qopheessi yeroo akkanatti jedhaniin amma dubbiin isni galtee amma seefii tana waan qabsiifan godhuun waan qiyaasa malee gaariiti maal jedhe hidhannoon dhufa abomaa seefii fuutee dhutoo isin jedhan maal jettaan takka nama biraa ka hajaa qabu jira jechuullee waan jabduu nama si waliin lolee hegan isa ajjeesuuf dhufu jira tullachuu amma dubbii wahiif deemtu hagana hojjetanii biraa deebi'an yeroo ballamni gahe kaan galgalaan ittiin dhufne irraa turanii halkaneeffatanii itti dhufan diqqo mashkuula taanee karuma turre jedhaniini mana dhadhawan dhufanii eenyu jennaan ka obboleessaa kanat dubbate an obboleessa kan kee abunaa ilaa jedheen intaloon isaa maal jetteen yoos inni dhihoo fuudhee aroosa keessa jira intaloon isaa maal jetteen yeroo kanaan hin bahinii jetteen ati nama diina qabu yeroo kanaan hin bahin jetteen alatti obboleessa kiyyaa bar jedheen namni alaana yaamaa jiru obboleessa kiyya abunaa ila namii dhuudhiisi anaara foodoon arge hirribaan an kaasu jedheen abboo bahiinsi kan keenan jaalachiifne sagaleen an alarraa dhagaye sun sagalee dhiigni irraa jigu alaa dhagaye hin bahin jette waan ajaa'iba rabbiiti rabbiin guddaan beeksise isi sawtii dhiigni irraa jigu sagalee dhiigni irraa jigu gurra kiyya buutetteen sagaleen alaa ana siin jedhe sun sagalee nagayaatii miti ittiin bahin jetteen lakki maal dubbataa micalleedheen isa kaa akka if bareechisee duraanuu nama boonu ammallee aroosa keessa jiru akka if bareechisee gabbahe yoo inni gabbahe jarri shanan kuno aboo jarri hajaa qabdu tuulleen kunooti seefiin isaanilleen kunooti seefii tanarraa fuudhii dhihani nuu kenne jedhanii hayaa jedhee amma inni maal barbaade jara tana da'waa godhuu barbaade amantii tana jibbisiisuu amantii islaamarraa as deebisuu barbaade isaanillee maal barbaadan isa kana waliin haasa'uu barbaadan akka inni qalbiin qabbanooftee warri waardiyaa akka achi islaalulleen irraanfatee yoo namni waliin haasa'u afirraa yaa'e waardiyaa wan nama jala laalti kana barbaadan isaanillee amma maal jedheen ka obboleessisaa kun aboo ka akka kan kee bareedu duraanuu hin jiruun beeka garuu ka akka kan kee urgaawulleen hin jiruu ardha suufeedheen namtichi kun nama faaruu jaalatu tokko aaduma isatti maal ardha sii galteedheen ummata as jiru keessaa dubartiin irra kaamayaa na jala jirti jedheen niititii jedheen ta hundarra kaamayaa kanama urgeessitu mee obboleessa kiyya
akka diqqeenna wal dhabne waddaan turre si yaade urgaa hankee kana silaa an argadhe akkanaf urgeessuu hin dandayu si dhungatuu mataa kan keenaa hayyamtaa jedheen obboleessaa kana jedhaan hayya jedheen dhungate abboon akkan urgaa takkaan gara jedheeni fira walumaan yaa'an amma fin maxxansee fira wal qabatanii haasa'aa deeman xiqqoo deemee ammallee abboo waan reef hafuura reefu usan irraa sabruu dadhabe lammata deebi'ee dhungadhamee obboleessi ammallee na hayyam jedheen hayya jedhee mataa jala qabate kun dhungate ammallee ima oofe ammoo haga haasawan kana oofa'aa jiran miila manarraa fageessaa jiran halkanii beeka ammoo halkan sun guyyaa halkan 15 halkan badde halkan 15 jiin akka gaarii xifa intaloon ala dhaaba mana keessa dhaabattee daawwatu jirti warri waardiyaa kun ammoo irraanfatee warri waliin fira wal dhungachaa yaa'u kana ka obboleessaatii fi ilma nama jara lamaan obboleessaa obbolowwanii wanni irraa jala laalanii eegan hin jirtu dubbiin akkasumatti deemtee marroo sadaffaa ammallee maal jedheen mee obboleessi ammallee si dhungadhe naan dhungadhu dheera boos laa miskiina maal irraan qooftu yeroo sadaffaa tana yeroo kana dhungatee mataa isaa kan akka gaariitti qabee aboo hojjee isaa dhawaa dheen egaa yeroo inni hagasichu jiru qaata seefiin gara garaa irra jigte warri kun qophaa'anii eegaa jiran seefiin gara garaa irratti jigte dheenii ajjeesan yeroo kufu iyyi akka bada yeroo intaloon hin gartii bar ifa ji'aatiin garti guyyaa 14 ji'a rabii al-awwal waggaa 8 halkan sun isin achi iyyite inni asii iyye iyyanna tana lamaaniin warri gandi marti walit iyye namuu waraana fi fudhatee mana keessaas ore jarri hagas hojjetanii ajjeesanii mataa isaa irraa muranii cehan achi tabaqatan yahuda yeroo isin dhufti kunoo du'e dukkana gara kaani halkanii nama argaa faana arganii akkasitti baqatan achi baqatanii rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam yeroo isaan bahan masjida irraa geegessanii bakka qabrii sahaaba'ata baqeel qarqar jedhamtu tana yeroo achiin gayan achit irraa deebi'an eebbisanii rabbi kadhataniif irraa deebi'an ka deebi'an rasuuli rabbi rafni alayhi salaatu wasalaam dhaabatanii salaata kee jiran rabbi kadhatu jiran akka rabbi laaffisuuf yeroo achii gad deebi'anii baqeel qarqar bakka qabrii san bira dabran allahu akbar jedhan yoos rasuuli rabbii beeke masjida keessaa gabbahanii dhaabatanii allahu akbar jedhan yeroo isaan dhufan fuula keessa rabbi haa ibsuuti rabbi waan gammaddan isin haa dhagajjisuuti gammachuu jira innaan gammachuu jira ajjefni yaa rasuula rabbi jedhanii mataa dura buusan yoos rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam gammadanii rakkoon nama san guyyaa san irratti hojjetamte sun nama baay'ee gorsa taate duraan achiin dura nama dhuunfatti ajjeesuun tun hin jirtu amma duraan duuluma namni wali bahee gosaan wal dhawe malee wani nama tokko dhaqanii adda isaa ajjeesan hin jirtu achirraa eegalamte ammoo nama baay'ee ajjeese eegase rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam nama rakko on deemu qofuma isaa akkasii ajjeesan eegase nama hedduu ammaaltu eegalame namuu lubbuu ifiitiif sodaate eegasii afan odoo lolli odoo silaa duulana dhufanii gositiyyan jabdu sila firmaa dhoowwa garuu yoo dhufaniitu mataa keenya ajjeesan rakkoo jedhee namuu amma if qusatuu eegale rakkoo rasuularraa namuu if qusatu arraba rasuularraa namuu if qusatu arraba islaamarraa namuu if qusatu kabajuu eegale rasuula rabbii dubbii nagana qabbanoofte yahudan yoos dhuftee ammallee waliigaltee haaromsinu jedhan ammallee balleessan ta isaati teessanii miti ka isin arrabse ka ballama cabse akkasitti rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam sun ji'a rabiicil awwal jenne ji'atti aanu keessatti ji'a rabiicil aakhir oduun biraatti dhufte ammallee gosoonni gariin ammallee duulaf qophaayaa jirti dhagayan rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam qureeshtu gosa baadiyaati walii galanii nama hedduu qopheessu jiraa dhagayanii duula bahan rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam
nama 300 fudhatanii duula bahanii naannoo bahraan jedhamtu achi turanii warri sun martuu addaan baqatee rasuulillee nagayaan ifirraa deebi'an sun ama ji'a rabiic athaaniiti ta duraa ji'a rabiic alawwal tun ji'a rabiic athaanii akkasitti gaa ikhwaani ka dubbiin akkasitti jirtu qureesh amma qiyaasa malee rakkatte karaan baharaa kun ka dur qureesh daldalaan jiraatti horii hin qabdu oorruu hin qabdu qureesh biyya daldalaati daldalli kun meeshaa yamanirraa fuutee habasharraa fuutee armaan shaamiif orobba dabarsiti waan orobbaaf faarisii gamana jiru kana fuutee gamana gad dabarsiti namni aalama walitti hidhee daldalaa walit oofatu qureesh ture zamana san maaliif qureesh ture beeytu ummanni gosaan qoodamee jira gosti takka takka keessa bahuu hin dandeettu qureesh malee qureesh waan beeytii rabbii tana eegduuf waan kacbaa rabbii tana eegduuf namni hunduu nagaa kennaaf gosti takkailleen hin tuqtu gosa maraa nagaan kee dabartisiin gosa maraa namni irra horii qabu isaan duubtaa jirri isaanii akkasiisan karaan isaanii ka daldalaa kun amma guutumatti irraa hidhame karaan isaanii bahararra baha madiinaaf bahara jidduu baha karaa kana guutumatti dooyan rasuula rabbii waraanni yoo sagliin tun as dabartu muraasa kaantu asiin baha yoo muraasni kun gamana ol deebi'u kun jalaan deebi'a gosa naannoo san qubattullee hundayyuu gurmeessanii waliigaltee jabduu hidhatanii qureesh keessa bahuu hin dandeettu karaan sun guutumatti irraa hidhame amma wal ga'anii wal mari'atan waggaa maraa qureesh geejjiba daldala isiitiif nama tokko filatti nama santu itti gaafatamaa daldalaati waggaa san ka geejjiba armaan fudhee yaman geessee yaman irraa shaamit deebisee gara dabarsu isa waggaa san safwaan ibnu umayyaa nama jedhaniin tokko filatan safwaan armaan durallee dubbanne ka rasuula ajjeessidhee namticha ergisulleen isa gaa safwaanin kun qureesh olii yaamee borkoo nu mudatte wanni nu jirruun daldala kana karaan kun nu harkaa hidhame mala dhayaa jedhe mala dhawanii aboo karaan biraa ka shaamiin dhaquu dandeenyu jiraa jedhan jira jedhan eessa baana karaa najdii baanedha asii deemne makkarraa karaa riyaad kan achi ol deemne achirraa ammallee shaamit deebina karaan harka lama dirribii ta'a haga duraan kun dheeraa harka lama irra dheerata garuu harka lama haa dheeratu malee nagaya kun lafa madiina kala'uu miti madiina irraa gara kiiloomeetirii 400-300 fagoo irraa baha lafa waraanni muslima dhaquu danda'u miti kana qopheessan kana sirreessanii qopheessanii nama karaa beeku barbaadatanii odullee dhoksan geejjiba bahu jiraa shaamit deemaa malee karaa kan bahaa ummatatti himne maal isaan beekan akka dooyan jajjabduun muslimaa naannoo hunda jirtu baratan garuu kama dubbiin akkasiisan rasuuli rabbii dooyan dhabtee dhaqqabsiifte jabeenya namarraa tokko ikhwaanii akka gaaritti dooyan tantee jabduu ta'uun jabeenya kan keetirraa tokko namticha muslimaa ka guyyaa san oduu san fuudhee rasuulaa fide saliix ibnu nucmaan jedhama oduu san itti gaafatamaan oduu sanii guyyaa san isa achirraa fuudhee oduu dafee fide rasuulaa oduun dhufte rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam yoos waraana qopheessan waraanni garam deema amma najdi deema karaa kunnoo eessa deema baha deema amma makkaan chibbaa beeytu madiinarraa baha deema waraanni baha deemee daldala san afoo bahee dhaabee achitti irraa fudhatuu barbaada akkasitti gaa rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam waraana nama 100 ka yaabbatu qopheessan zayd ibn haarithaa dura taa'aa godhanii waraana san achii gadhiisan waraanni sun osoo ummanni kaafiraa tokkolleen hin beekin dhufee karaa hidhe geejjibni kaafiraa guyyaa san waan qabu hundaa qureesh guyyaa san achi keessa kaa'e maal
marroo hedduu deddeebi'u waan jabaatu hedduuf marroo takkittii tana waan qabnu hundaanuu akka gaarii waa bitannee yoo karaan eeganaa nurraa qadhabamellee akka haga tokkorraa fayyadachuu dandeenyu jedhanii waan qaban hundayyuu horii achi keessa kaayan. san egaa waraanni muslimaa dhufee karaa hidhe isaan quban qaban yeroo isaan dhufan akkasumatti karaan hidhamee jira. lolli walitti eegalamnaan warri duraan geejjiba eegu hunduu Safwaan wajjiin baqatan achi keessa. waraanni muslimaa geejjiba guutuu akka inni jiru fudhatanii namticha geejjiba saniin deemu kalafa beekullee Furaat ibnu Hayyaan jedhama qabanii waan san hundayyuu akkasitti baatanii diinaarri guyyaa san diinaara zahabaatii beeka ka guyyaa san geejjibni sun baatee deemuun ka sahaabaan guutumatti muslimni fudhate 100,000 qiyaafame ka horiin keessa hin jirre ka meeshaan keessa hin jirre ka wanni wayaafonni akkana kun keessa hin jirre qarshiin 100,000 ka dahabaa 100,000 jechuun qabeenya qiyaasa qabuu miti qabeenya guutumatti jiruu sahaabaa jirjiruu danda'u tokko akkuma waraanni fideen rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam horii san bakka shani qoodanii harka tokko mootummaa kaayanii harka 4 ammoo waraana sanii qoodan. namtichi isaan qabanii fidan kulleen islaamee eegasii nama muslimaa nama gaarii ta'e. yeroo hangni kun argame khawaan egaa amma Qureesh dugdatti cabxe. abalu dugdatti cabee dhageettanii miti qirixxee cabxe. Homaan hafneef qabeenyi isaanii guutumatti akka jiru fudhatame amma horiin hin hafneef akka xiqqaa malee maqaan hin hafneef dhiirti isaanii badritti hobbaate waggumatti aanu horiin isaanii guutuun akka jiruun harkaa bahe tun amma khasaaraa namni hasabuu danda'u miti. amma Qureesh wama lama qofa amma aqliin ilma namaa maal jetti Qureesh wama lama taati laaftee harka kennatu waraana baafattee dhuftee sirratti du'u wama lamaan kana dubbiin sadaffaa hin jirtu amma lamaanuma kana laaftee harka kennatu muslima taatee firraa karaa ummata harka kennatu dadhabnettee sanii miti jettee tattaaffii irraa boodaa godhu tarraa boodaa waraana waan qabdu gabbaafattee sirratti du'u tarraa boodaa tana murteeffatan akka irratti du'an murteeffatan waraana baasanii duula baasuu jiraatan duulli sun duula Uhud jedhama. darsii itti aanu keessatti yoo rabbiin guddaan achiin nu gahe waa'ee lola sanii dubbanna haga achi san gahe nu gaa nagaa rabbitti nu jiraadha. وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم والله سبحانه وتعالى أعلم.